Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Ashama harka fuunee warroonni amantaa biraa hordoftanis jirtu baga jiraattanii. Alhamdulillah fedha rabbii guddaatiin anis deebi'ee dhufee jira. Nageenyi koo bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jechaa hordoftootaa fi kabajamtoota ayin warri taatan hundi keessan baga jiraattanii akka nagaa qabdan abdii rabbi irraa hin qaban inshaallah. Egaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa har'a karawwan qabadhee dhufeetti osoo hin dabarre dura warri maatii kiyyaa faaraa taatan subscribe share like gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Warroonni YouTube xiqqoo gurguddaa qabdan kunis share nuuf godhaa, kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Ana qofaa miti warra reefu jalaa wal dhufaa jiran kanaaf share godhaa fi wal bira dhaabbadhaa, wal haa jabeessinu. Yoo nuti wal jabeessinii eenyu wal jabeessaa isiniin jedha ilmaan Oromoo. Egaa akkasii tuffattanii bira hin tarina. Namni kun yoo booda guddatee of bira dabaree biyyaafis yaaduu danda'a waan ta'eef tuffattanii bira hin tarinaa. Warra yuutuubni isaanii haara'atee sabskraayibii godhaa fi sheerii godhaa fi wal jajjabeessaa, wal haa jajjabeessinu. Tokkummaadhaan bakka geenyu geenna. Takka takkaan uguruu gayuun hin danda'amu. Yoo tokkummaa qabaatan bakka kamuu gahuu danda'anii. Egaa akkasii isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa har'a yaanniin qabadhee dhufe nama lama irraa dhukkee kaasuuf dhufe har'a. Nama lamatti bombii dhoosuuf dhufe. Namni lamaan sunis eenyu yoo jettanii nama akkaan jaalattanii fi kabajjan isin hundi keessanuu jedhee yaada. Yoo namni muraasni hin beekne malee nama hedduun hin beeka jedhee yaada. Namni sunis dubartii nama lama abbaa manaa jira waliin. Dhiifama illee naa godhaa garuu osoo yaada kiyya hin laalle osoo waan an haasayu hanga dhumaa hin dhageeffanne cal'iftaniitumaan immoo koomentii barreessitanii akkanaan arrabsine akkana dursa isinitti dhaammadha. Egaa akkasii isiniin jedha. Namni ati har'a dhukkee irraa kaasuu dhufte kun eenyu jechuun keessan hin hafu. Namni lamaan sunillee himu moodhiisu. Egaa akkasii sodaadhee jira. Wayini arrabsitanii jedhee sodaadhe garuu yaada kiyya hubattan malee nan arrabsina. Akkasii isiniin jedha. Nama lama dhukkee irraa kaasuuf dhufe har'a. Ajaa'iba kanatti dhukkee irraa kaasuuf. Namni lamaan sunis Mustariyaa Jaafar. Tokkoffaa irratti Mustariyaa Jaafar yookaan Ummu Kaanus yookaan haadha manaa Yaasin Ooroo, haadha warraa Yaasin Ooroo fi takka eenyoo jettanii geelee isii tan taate Ummu Afnaaniin yookaan Ayyaan Muhammad yookaan jaartii yookaan haadha manaa Safwaan Marrushoo hin beektan jedhee yaada YouTube kana gubbarratti. Innaa warra bebbeekamoodha. Jirarraa dhukkee kaasuuf dhufe kaarra shoo maal jarrillee ilmuma namaati. Egaa akkasii isiniin jedha. Warri hin beeknes yoo jiraattanii yuutuubni Ummu Kaanus hima jedha. Ummu Kaanus jedha. Jaartii Safwaanillee Ummu Afnaan jedha. Baay'inaan garuu Marrushoo irratti hojjetaa jirti. Marrushoo jedha. Yuutuub abbaa manaa isiiti. Innaa seentanii sabskraayibii gootanii laaluu dandeettan yoo warri akka tasaa warri haaraa dhageettan jiraattanii dhaqaatii daawwadhaan laalaa isiniin jedha. Egaa akkasii hordoftoota kiyya ani dhukkee irraa kaasuuf hin dhufne jara tana waan akkaan dinqisiifadhuuf waan akkaan jaaladhuuf shamarran tan lamaan tanaa fi abbaan manaa jirallee keessattuu shamarran lamaan tanaa fakkeenya guddaa irraa fudhadhee jira. Innaa jara lamaan irraa waa takkaa lama dubbachuu barbaade jalqabamee eegaa Mustariyaa irraa kaana. Mustariyaa yookaan Ummu Kaanus irraa kaana. Ummu Kaanusiin wallaahi hedduun isii dinqisiifadha. Jalqabumarraa ilaaluu ture jechuudha. Yeroo isiin Kaanus isii garaa qabdu yeroo san irraa ilaaluu eegalee innaa ila ammaatitti ilaalaa jira jechuudha. Ammata 3 cinaa akkas natti fakkaata. Walga isii ilaaluu eegalee waan akkaan isii dinqisiifadhu waa hedduu irraa barumsa illee fudhadhee jira. Fakkeenya illee irraa fudhadhee jira. Innaa inni sunis maal yoo jettanii tokkoffaa Mustariyaa yeroo yuutuuba kana eegaltu mana xiqqoo wayii keessatti eegalte. Biyya Yemanii keessatti. Biyya Yemanii biyya akkaan rakkoo biyya bakka waa hundaanuu dararaa kan keessa ta'anii mana xiqqoo keessatti eegalte achumarraa sootaan isteeppiin guddatte mana bal'atti baatee achi keessatti illee hedduun isii ilaalaa ture. Manuma san keessa akkaatee gara biyyallee galtee jennaan maashaallah tabaarakallaa homa xiqqoorraa ka'anii waan guddoo ga'anii ilmaan illee horattee ilmaan ofii fudhattee gara biyya abbaa isii galtee gara Oromiyaa jechuudha. Innaa erga galtee biyyatti yeroo isii Yemanii jirtullee hedduun isii dinqisiifadha. Garuu hanga isiin biyya galte dhugaa Rabbii yoo dubbanne baay'ee tokko isii dinqisiifadha.
wallaahi shamarran teennata biyya arabaatii galanii an osoo biyya arabaa hin deemin dura jechuudha. Nama biyya arabaatii galee takka yoo bira dhaqan hin dhaqnaa mire yoo namni biyya arabaatirraa galee bira deema namni. Bira deemne mucayyoo bira deemne jechuudha. Ollama kennalleedha. Wallaahi alaa galtee bishaan fuula dhiqachuu sodaatti. Bishaan ho'isanii jalaan deemanii bishaan ho'aa sanuu fuula dhiqachuu sodaatti. Harkaa fuula isii bishaaniin tuquu sodaatti. Hedduu takka natti qorra hedduu takka maalidha jettee bakka hedduu takka akka abbadan warreen alaa galan jechuudha shamarran ta'e. Garuu isiin mustariyaan maashaallah tabaarakallaa. Iddoo warra isaanii san agartanii jirtanii xiqqoo badadareedhaan fakkaataa hoorri minaamina illee jira. Yeroonis ganna achirraanu yeroo kanama baay'ee qorra biyya keessatti jechuudha. Isiin akkasitti wallaahi bakki isiin keessa deemtee qoraan minaamina guurtu san akkasuma mootiyyuu jannaa wajjin yeroo isiin bishaan keessa akkanama bishaan daakuu bishaan laga yaa'u akkasitti keessa deemtu san hedduun isii dinqisiifadha jechuudha. Hedduu takka jechuudha. Biyya arabaatirraa galtee akkasumaanuu mootiyyuu erga deettellee baay'ee hin turre dhiyeenya deette ilmoo qabdi. Akkasitti wallaahi chaalenjii gochuun isii sun hedduu na dinqisiise. Waan isiin dalagaa turte argitan jedhee yaada. Egaa akkasii baay'ee tokko isii dinqisiifadhee namni biyya arabaatii galu namni tokko akka abbadaa akkasumarraanuu mootiyyuu isiin nama beekamtuu taate nama beekamtee jirti feemasii taatee jirti yuutuuba kanarratti jechuudha. Galtee akkasitti dhoqqee haruun isii sun baay'ee das nama jetti jechuudha. Chaalenjiin isiin dalagaa jirtu waan akkaan nama das jedhuuti waan akkaan biyya keenya nama yaadachiisuuti. Ammallee dhiyeenya kana qoraan goortee qoraan gurguraa jirti achi dura garuu gabayaa nagaduu jechuudha. Yaani daldaluu waan akkasii sanirraa chaalenjii hojjettee jirti. Dhiyeenya kanallee qoraan goortee akkasitti chaalenjii dalagaa jirti. Waan akkaan das nama jedhuuti waan akkaan hedduu takka dinqisiifamu. Bakka kamittuuyyuu jechuudha. Yoo biyya keessas taate akka biyyaatitti yoo magaalallee taate akka magaalaatitti jireenya akka magaalaatitti yoo immoo baadiyaallee taate jireenya akka baadiyaatitti jiraachuu itti beeyti. Dhugaa rabbii hedduu takka itti beeyti. Nama ofirra hin kenne nama ofii hin tuulle nama hedduu dinqisiifadhuudha. Akkasumarraanuu mootiyyuu jaalalli isiin ijoollee isiitii fi abbaa manaa isiitiif qabdullee maashaallah tabaarakallaa irraa jedhee jira. Rabbiin akkanumaan umrii dheertuu waliin haa jiraachisu. Ilmaan isillee kunuunfataa gara kaanillee dalagaa isiititti cimtee dalagaa jirti. Dubartii baay'ee cimtuudha. Akkasumatti abbaa manaa isillee argitanii jirtanii Yaasiin Ooroo rakkatallee hedduu gargaara. Kumtaala asirratti baadhatee deemaniin wallaahi maashaallah tabaarakallaa nama rakkataa gargaaruudhaafi achirraan immoo dhiyeenya kana of bira darbanii jechuudha. Namni yoo guddate of bira taree biyya isaatiifis saba isaatiifis yaada kan jedhan kun akkanaa kana waan xiqqoorraa nama ka'ee bakka guddaa ga'ee yoo argan akkaan dinqisiifachuun wallaahi hedduu murteessaadha. Amma dhiyeenya kana jarri Yaasiin Ooroo jechuudha abbaan manaa mustariyaa kunii fi mustariyaa walumaanii ijoollee nama 50 daftara bitanii geessaniif. Baay'ee tokko isaan dinqisiifadhe dhugaa wallaahi. Ofii keenya bicha nyaannee bulla hin jenne, ofii keenya bicha akka gaarii jiraanna hin jenne, uummata isaanillee gargaaruu eegalanii jiranii. Kana caala yoo guddatan immoo kana caala yoo jabeessinee bira dhaabbannee laayikiidhaan koomentiidhaan yaada garaagaraa barreessanii fi yoo cinaa dhaabbannee kana caala guddattee akka isiin kana caala saba isii gargaartu abdii guddaa irraa qabna. Akka isiin bakka guddaa geettullee wallaahi shakkii takka hin qabnu inshaallah rabbii wajjin. Yoo bakka guddaa ga'ee namni keenya akkanatti wal gargaaraa wal haa gargaarru sidii jedha. Egaa akkasii kan mustariyaa gama kanaan dhumatee jira. Karaa Ummuu Afnaanitti ceena jechuudha. Ummuu Afnaan yeroo isii Yamanii keessa jirtus akkaan isii jaaladha isillee jechuudha. Mustariyaa caala isii baay'ee tokko dasana jettiyyuu hinaaffaa kanallee qabdi yeroo piraankii dalaga minaamni piraankiin isii hedduu namatti tola. Wallaa yoo abdiifaa pirankii irratti dalagu hedduu akka baqa nama das nama jedhani. Inni akkasii isiinis maashaallah tabaarakallaa jaalalli abbaan manaa isiidhaaf qabu ijoollee teennaaf barumsa guddaa ta'a jedhee yaadaan wallaahi maammadoo keenya irraa barachuu qabdan. Dhugaa rabbii uummata biraa qofa faarsuun maaliif barbaachise? Teennatanii faarsinee akka jarri bakka guddaa nuuf geettu yoo goone hedduu gaariidha jedhee yaada. Jaalalli inni haadha manaa isaa Ummuu Afnaaniif qabu akkasuma maqaan isii Ayyaa Muhammadiif qabu Safwaan jechuudha. Jaalala guddaa bakka guddaa qabaaf maashaallah arginee jira. Nuti illee agarsiisee jira hojiidhaan illee.
irraa barachuu qabna jaalala isaanii hanga galan jechuudha. Haadha ilmoo yeroo meeqa arooza godheef argitanii jirtanii. Qalbiin dhalaa mootiyyuu aroozaa miti homa gaarii takka yookaan habaabama takka qalbii bareedduudhaan jaalala dhugaa sanii yoo gooteefi wallaahi aroozaa miti hedduu itti gammadde jechuudha. Garuu inni marraa meeqa yeroo meeqa arooza godheef haadha manaa isaa ta ilmoo qabdu ta ilma irraa argate ta amata meeqa waliin jiraate haaromse jechuudha. Kun jaalala haaromsuu jedhama. Irraa barachuu qabnaa. Irraa barachuu qabdanii warri dhiiraa akkasuma warreen dhalallee irraa barachuu qabna. Egaa akkasii isiniin jedha wallaahi waan hedduu das nama jedhanii jarrillee jechuudha hedduu akka namatti tolanii garuu wanni siidhamu ayyaan akka tasaa ta'e yoo viidiyoo biyya kana dhageettu taate wanti ati jechuu barbaade hinaafa isaa xiqqoo qannasii hinaafa jettee jirtallee atillee abbaan manaa ofiitti hinaafuun waanuma jiru bakka hinaafan hin jirre jaalallis hin jirtu. Nama jaalatan tokkotti hinaafanii nama hin jaalanne itti hinaafuu dhiisi achi garagalteetu iyyuu baay'ee hin laaltu dantaa isaati jechuu dandeetta. Haa ta'u garuu hinaafan daangaa ol hin dabarsine akkasumatti itti nuuf ofiisin jenna maashaallah irraa jedhee jira. Siifi abbaan manaa keellee rabbiin umurii dheertuu waliin isin haa jiraachisu. Ilmaan gaggaarii rabbiin ammallee isin haa kennu. Ta argattanillee rabbiin isiniif haa guddisu. Afnaan teessanillee ilmoo bakka geettu rabbiin isinii haa godhu. Akkasumaan immoo jarrillee nama qarqaaruu itti jiran. Maashaallah safwaan illee jechuudha kumtaala asirra ceekurratti baadhatee uummata beela'eef yoo inni geessaa jiru arginee jirra. Hedduu barumsa guddaa isinirraa fudhanna jennee yaanna. Ani akka gama kiyyaatti shamarran tanniin lamaan warra yuutuubaroota afaan oromoo keessa hedduun jaras ilaala hedduun jarallee dinqisiifadha. Anillee fakkeenya jaruma godhadheetumaan ka'e inshaallah bakka jarri geette kana akka gayu anis abdii guddaa qaba. Waan tokko abdii kutuu miti yoo abdiidhaan yaani ofitti amantummaadhaan deemte bakka hin gayamne hin jiru bakka kamuun ni geetta. Egaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Ammallee fakkeenyummaan keessan akkanumaan itti haa fufu gaarummaan keessan akkanumaan itti haa fufu akkanumatti itti nuuf fufaa isiniin jenna. Wanni hafe yoo jiraate guyyaa biraa walitti dachaana. Akkasii dhukkee irraa kaasa jennaan waanuma dhukkeessan yookaan jara arrabsuudhaaf dhufe isinitti fakkaachuun mala yaada kiyya hanga dhumaa erga dhaggeeffattanii koomentii jalatti na barreessuu dandeettanii. Egaa akkasii viidiyoon kiyya karraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Bye bye.